Hai nagaan koo iddoo fi gola jirtan hunduma keessatti isiniif haa baay'atu akkam jirtu nagaa keessanii isiniin jedha. Mana kanaaf haarawaa kan ta'e subscribe gochuun maatii naaf ta'a jaalalaan isiniin nan gaafadha. Har'as immoo turtii nyaata hojjechuu walii wajjiniin hin qabaanna. Nyaanni har'a hojjedhu kaaftaa bataataa jedhama. Diinicha koo akka kanatti mummuree dhiqeen jira qopheeffadhee to'i. Nan bilcheessa jechuudha xiqqoo ishii hanga daqiiqa 5 irra hin tarre wayii dhiqqeessee bilcheessee akka asirratti na harkaati bilchaatee booda keessaan dhabamneetti jechuudha. So akka kanatti biraadistiitti naqadhee soogidda itti naqeetiin jira. Achiitii bishaan itti naqee xiqqoon bilcheessa jechuudha. Baay'istanii ibiddarraa akka hin tursiisneen isiniin jedha. Hin gardafee qimamii illee ofitti fudhachuuf gargaara waan ta'eef yeroo hedduu akkanatti hojjedha jechuudha. So gara ibiddarra kaa'een jira. Achiitii cinaatti immoo kaaftaa duraa sin agarsiiseen jira. Sagalee irratti waraabuu baadhuu isan tosha jechuudha. Taayinii irratti akka kanatti kiisii tolfadheen jira. Asitti immoo taalishii yeroon sukkumu sirriitti sukkuumamuu barbaada waan ta'eef firiijii keessaa ba'ee baradoo keessaa so akkasitti qopheesseen jira. Dinnichi sullaan bilchaatee ba'ee jira jechuudha. Keessaa naqeen jira biraadistiirra badaan tursiisu akka inni na harkaati. Hin dhabamneef yookiin baay'ee bilchaatee akka hin caccabnee fi kaafta sanis tolchee amma immoo isallee hin xabbasaa jechuudha. Xiqqeessee irraa nuusa aalii isa jedhan sana jechuudha. Gaariidha akkuma dinnicha xiqqoo bilcheesse sana asirratti zayitiidhaan xiqqoon hin xabbasaa. Ani kaa harkaanaan tolchee ofii kootiif jechuudha. Warri maashinii qabdan maashinii saambusaa fa'aa qirxii isaatti baasuudhaaf isaan hojjechuutii dandeessu. Ani harkumaan hin hojjedheeni. So xiqqoo irraa ergaan akka kanatti xabbasee hunda isiniif waraabne viidiyoo koo gabaabsuu waan hin barbaadeef jechuudha. Cinaa kino geejjisee irraa baaseen jira. Cinaatti immoo soosii isaa hojjechuufin shunkurtii adii yookiin qullubbii adii jechuudha. Akka kanattiin tumee naannoo mataa torbaa xixiqqaadha waan ta'eef qimamiiwwan isatti godhuu jinjir paawudarii, tuun paawudarii kun immoo erfee fi erfeellee oreegaanoollee itti fayyadamna jechuudha nuti. Soogiddees wantoonni barbaachisan hundumaa jechuudha. Akkuma kaaftaa bataataa gosa haala garaagaraatiin hojjetama. Haala garaagaraa yoo ta'e qimamiiwwan itti fayyadamnu tokkumaadha jechuudha. Bahaariinis hin jira akkuma amma zayitiin koo erga ho'ee xiqqoo akka kanattiin tuumiitti naqeen jira jechuudha. Xiqqoo ishii isa yoo bilcheesse immoo wantoota barbaachisan itti godhaa qimamii barbaachisu jechuudha. Dhiifamaa sabuna kana badees jira. Qofaan naqabee baay'ee sagalee koo na hidheetiin jira. Kanaaf dhiifama isiniin jedha. Erfeetti godheen jira. Bahaaris itti godheen jira. Jinjir paawudarii akkasumas immoo tuun paawudariis xiqqoo itti fayyadameen jira. Ergaan isa hundumaatti godhe oreeganoo garuu gara dhumaarratti hin godha. Ammatti hin goona jechuudha. Ergaa inni wal fudhatee jedheeti poomii itti naqachaa jira jechuudha. Hamma nagaa jedhe jechuudha. Isinis hamma nagaa jedhe itti godhattu. Baazawee akkamittiin kaaftaa bataataa hojjechuun akka kanattiin soosii isaa bilcheechuun maaliif barbaachise jechuu dandeessu. Kuni fedha maatii ani bira galuutidha. Akka kanattiin jaalatu waan ta'eef jechuudha. Fedha isaanii eeguun dirqama. Asitti immoo ribbii fi xiqqoo ooyilii fi zayituunii itti godhadheetiin jira jechuudha. Amma kaa ergaa inni sirrittiin wal fudhatee jechuudha. Cinaadhaanis bishaan ho'ifadheen hin qaba. Hamma dinnichaa fi bataataa fi kaaftaa keenya hin uwwisa jennee yaadne itti naqanna jechuudha bishaanii. Ilaaltaniis itti dabaluu dandeessu garuu tilmaamaan ammoo osoo qimamii kana wajjin wal fudhatee gaariidha. So ergaa inni kennu akka kanattiin gahee amma maal fakkaata? Shiroon fakkaatu yookiin waxii misira oreeganoo sankira ammaan itti godha jechuudha. Hin jaalatu maatiin kooyi. Egaa kunoo oreeganoos akka kanatti itti godheen jira. Isatti godhee baay'ee irratti hin tursiisu. So akka kanattiin hojjedha jechuudha. Isa biraa immoo isa akkasumatti soosii isaa walitti godhanii hojjetan san yeroo biraa isinii nan agarsiisa. Amma gara saayinii irratti zayitii dibuutti
darbeen jira jechuudha. Xiqqoo akka inni ofitti hin qabnee fi jala isaa saayiniyyeerraa yookiin kan itti hojjennu irratti zayitii irra dibadhaa jechuudha. Asumaan hordoftoota koo please subscribe naa godhaa warri naaf hin taane maatii naa ta'a akkasumas na jajjabeessaa isiniin jechuutiin hin jaaladha. Kinoo dinnichaa isaan amma akka kanatti irra daraddareen jira jechuudha. Ani dursee dinnichaan daraddaree isin waan barbaadan daraddaruu dandeessu. Itti aansee immoo shunkurtii dura qopheeffadheen jira. Timaatimiis shunkurtii irraan daraddaree irraan timaatimii irraan foon irraan immoo isa hafe gubbaarraan daraddara jechuudha. Dinnichaas bataatatti nakaata afaan ifama. Akkasuma immoo kun amma hundumaa ergaan daraddaree ka'ee itti naqadheen jira jechuudha. Soostii isaanii. Soosiin isa hojjedhe sana jechuudha. Itti naquunaan sin agarsiisuun nama jennee harka tokko akkasumas immoo almuuniyeemii ergaan itti godhee booda gara furuniitti galcha. Furunii keessa meeshaa waanan qabuuf keessaa yaase jechuudha. Kinoo sadarkaa kanarra ga'ee jira. Nan laala jedhee baase malee xiqqoo hin hanqata. Bishaanillee baay'ee waan xuuxeef ruuza wajjin nyaatama waan ta'eefu kanaafuu indagana bishaan xiqqootti naqee itti deebisee jechuudha. Maaliif soosii qabaachuu qaba. Ruuznis goggogaa waan ta'eef innis goggogaa yoo ta'e hin nyaachisu waan ta'eef kun amma jechuudha gahee akka kanattiin bilchaatee baay'ee das nama jedha. Nyaata baay'ee jaalatamaadhas waan ta'eef kanaaf turtii waan wajjin gootaniif guddaan isin galateeffadha. Ammallee irra deddeebi'ee kan isiniin jedhu warri maatii naan taane maatii naa ta'a. Akkasuma na jajjabeessaa isiniin jedha. Namni gaafa miila argatu irra caalee akka hojjetu nama taasisa waan ta'eef